Seektaraalee murteessaadhaaf naannoon keenya misooma keessatti fiduudhaaf haala mijataa qaba. Seektaraalee murteessaa jechuun kan qonnaaf nuyi carraa guddaa qaba. Qonna yoo hooggan potenshaal beeladaa ta'u kirooppii haa ta'u carraa guddaa qabna. Carraa indastrii qaba. Oomishoota waliin jiraachuu addunyaa irratti iddoo tokkotti environmentii adda addaa waan ta'eef iddoo tokkotti kan hin jirreetu hunda'u iddoo tokkotti walitti qabamee jira biyya keenya keessa. Naannoo keenya keessa. Maaliif baddaa qabnaa, badda daree qabnaa, gammoojjii qabnaa. Oomisha hundaaf taana jecha. Lukkuu yeroo hundaana isin kaasu addunyaa irratti oomishti rakasni lukkuudhaa biyya keenyatti oomishti mi'aan lukkuudha. Itoophiyaa caala immoo lukkuudhaaf haala mijataa kan qabu hin jiru. Sheedii ijaarree cuuciitti galchinee qamadii fi yookaan mishingaa fi boqqolloo as jiru xiqqoo daakneetti kennee nyaachisuu dadhabneetu ofiis hin dandeenye impoorti goonaa biyya kun qulaaliin keessatti impoorti ta'uudhaan biyya kun garuu potenshaala qonnaaf potenshaala guddaa qaba. Oromiyaan potenshaala guddaa qaba. Industirii yoo fudhattanu potenshaala guddaa qaba Oromiyaan. Maaliif? Sila kanan jedhe huumaan kaapitaala qaba. Dargaggeessa qaba. Kan hojjechuu danda'u. Leebar foorsii iskiiloo goone qabnaa jechuudha. Inerjiin addunyaa irraa ibsaan biyya kanaa rakasa. Gabaa guddaa Afrikaa keessa jira. Special economic zone banneerra magaalota kanaaf akka mijatan gochaa jira. Industirii akka salphaatti attract gochuudhaaf potenshaala guddaa qabna. Turizimii wanti baale jiru bari waan addunyaa irratti iddoo tokko jiraachuu hin dandeenyetu walitti qabamee iddoo tokko jira. So turizimiidhaafis nuyi carraa guddaa qabna biyya kana keessatti. So qonnaaf haala mijataa qabna, industiriif haala mijataa qabna, turizimiif haala mijataa qabna. Albuudaafoo haala mijataa qabna. Albuuda hin tuqamne albuudni keenya. Beekumsaan hooggannee jennaan albuun Oromiyaa keessa jiru Oromiyaa jiraachisuu danda'a. Seektaroota kaan dhiifne dijitaaloo dargaggoo amma isin harka jiru kana yoo jabaatanii leenjiftan koodersii irratti leenjii kennitan sun yoo bal'ifne dijitaal ikoonomii biyya kana keessatti uumuu dandeenya. BPO adda addaa asitti banuu dandeenya. Tajaajila addunyaa as gochuu dandeenya. Maaliif yaangeejii qaba. Ijoollee miiliyoona 12.4 mana barnootaatti qaba. Kun hundi ogummaadhaan yoo leenjee the sky is the limit. So seektara kamiifuu haala mijataa qabna jechaadha. Potenshaali tokko kanadha. Kun garuu beekuu gaafata. Adda baafnee akka aanaa kiyyaatti, akka ganda kiyyaatti, akka godina akka magaalaa kiyyaatti kami potenshaali kiyyaa jennee irratti karoorsinee hojjechuu barbaachisa jechaadha. Carraa fi dilbii jiru, potenshaala jiru maal gooneetu badhaadhinatti jijjiirradha. Amma potenshaalichi kun nufaana jira. Carraawwan dilbiiwwan kun hunduu nufaana jiru. Inni kun garuu maal godheetu badhaadhinatti jijjiiramaadha. Maal godheetu qabeenyatti jijjiiramaadha. Kana potenshaala irraa kara prosperitiitti kara badhaadhinaatti kan jijjiiru hooggansa diinagdee jedhama.